soomana boruutiif niyya bulfatanii afaan hin dhawweeytu jechuun dubbatanii ol baasanii jechuun bid'aadha kuni gurraanis waan hamtuu hin dhaggeeffatanii wallee fi musiibaa caqasuun haraamii isin dhibuun oltu hayyee musiibanii nabiyyi faarsadhaa dibbeetu muusanii munkaraata kanas irraa ifeeganii ijaanis waan haraam achiin daawwatanii harkaa fi miilalleen irraa eeggatanii soomanuudha qaba barqaamni guutunii nyaata fi dhugaatii qofa yoo dhiisanii waan cubbuu dalagu yoo dhiisuu baatanii as keessatti rabbiif hin jirtu haajanii galanni soomana guddaadha akkaanii rabbi maleen beeku ilmi namaa kuni tanaaf kiyya jedhe beekadhu rabbiini yoo kophaa nyaatanii afaan haqatanii soomana soomante si eegamoo namni hundaa hunda beeka beekadhu rabbiini galatan aggalchaaf jechuunsa akkasiini ni beeka rabbiini gubbaaf keessaan hamaa badhaasa argate ummanni muslimaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadrilleen as keessa argama hanguyyaan tokkichi jaalu baatee kuma khayrun min alfi shahr quraanan nu himaa badhaasa argate ummanni muslimaa namni halkan warra isatti haajame dhufuu ni dandaha fajriin osoo hin baane ayat akkas jedhu yoo baruu barbaanne suuratul baqara keessatti nuuf hime uhillat lakumiin dura jalqabame ammoo eegaa fajrus saadiq bahee kaafne hamma aduun seente soomannin furamne namni warra isaatti guyyaa ida'ame beekaa itti yaade ha irraanfiin taane kunoo lafa jira sirri isaa tumame gabra bilisoomsa yoonif dandahame gabra bilisoomsun yoonif dadhabame ji'a lama guutuu osoo addan dhaamne haa soomanuu jechuun isarra kaahame yoo tahee namtichi kanaas kan dandeenye amma immoo miskiina jahaatama yaame haa nyaachisuu jechuun isa murteeffame seera kana guunnaan yakkisaarraa dhume yooni fi guutame as keessaa tokkuma badhaasa argate ummanni muslimaa namni rabbiin fedhen mindaa guddaa kana if qabee soomana ji'a rabbii kana qaballa qirratti soomanuun dirqama qarratti hin dirqamin maraataaf daa'ima ijoollee yoo soomante irraa qeebalama imaltuu yoo deemne yeroo ramadaanaa yookaan dhukkubsanne yoo dhiifne soomana guyyaa biraatirra qadaa baasuu qabna haamilaaf murdi'an ammaas akkasuma lubbuu isaan irratti yoo sodaatan baana ammaas yoo sodaatan miidhama daa'imaa yeroo san furanii qadaa baasan kana haala hedduu qaban dubartoonni keenya yooni fi dahanii yeroo ramadaanaa hanga furaansanii qadaatu baafama tadaraaran ji'a eegaleessanuma inni sun barguyyaa jaha fi torbuma hangas dhiisuu qabdi salaataa soomanaa soomanni lakkifte guyyaa hanga kana lakkooytee kafaluun isirra dirqama adda beeku qabna ahkaama diin keenya badhaasa argate ummanni mu'minaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadrilleen as keessa argama hanguyyaan tokkichi jaalu baatee kuma khayrun min alfi shahr quraanan nu himaa badhaasa argate ummanni muslimaa irra nu deebi'a akka dabaafannu warra namma maqaa isaanii himuu deemu hoggasiif soomanne irratti hin dirqamu booda qadaa baasuun garuurraan oolamu eenyuuf akka tahe dhaggeeffadhaa namu tokkoffaa namticha imaltuudhaaf deemu lammaffaa irratti namticha dhibamu kan dhiftee sanirra fayyuun qajeelamu tokkummoo namticha dhibamaa kaddamu kan olii qaqqabu hanga inni dhinu soomanaa fi qidman wajjin dandahamu booda qadaa baasaa isarra laalamu ammas nama meeyta awwaaluudhaa deemu yooniif dadhabame bolli sun qotamu soomanni furame namni awwaalamu kana kan hoggasiif namatti as aanu
qadaasan baasuudha kan sirraa eegamu deynii rabbii dafne akka firraa baafnu wantoonni lama kan namarratti dirqamu yoo sirra wal gahe kan dura durfamu anuufin eegganne qabatti qabannu sanii kan waa hunda dura hojjetamu yeroo san dabarsuun meetaan dandahamu adda haa baafannu waan himamu kana badhaasa argate ummanni muslimaa haamilaaf murdi'an ammaas akkasuma lubbuu isaanii irratti yoo sodaatan baana ammaas yoo sodaatan miidhama daa'imaa yeroo san furanii qadaa baasan ganaa haala hedduu qaban dubartoonni keenya yoo ni fiidahani yeroo ramadaanaa hanga furan sanii qadaatu baafama tadaraaran ji'a eegaleessanuma inni sun barguyyaa jahaa fi torbumaa hangas dhiisuu qabdi salaataa soomanaa soomanni lakkifte guyyaa hanga kanaa lakkoyte qabaluun isirra dirqama adda beeku qomna hakaamatiin keenya badhaasa argate ummanni mu'uminaa kanuuf kaahee fiqi wanta dhageessanii inni maqaan isaa barsheequl bassaanii dhaqaatii laalladha subulu salaami sharhii buluuqarraa jira yoo laaltanii baradda addaane hundi ilma namaa badhaasa argate ummanni muslimaa rabbiitu nuu kenne jiha ramadaanaa leeylatul qadri illeen as keessa argama kan guyyaan tokkitti caalu baatee kuma khayrun min alfi shahr quraanan nuu hima badhaasa argate ummanni muslimaa